Irra jirtu hordoftoonni Kokeftii akkam jirtu barattoota business management akkasumas management business administration warroota ta'aniif koorsilee exit exam irraa dhufan keessaa kan nuti hanga ammaa hin hojjenne yoo jiraate management information systemidha. Koorsii kana inuma dagannee turre kanaaf barattoonni amma exit examidhaaf qophaa'aa jirtan koorsii kana yoo hin argine ta'e maybe jidduu kana haga exit examin ga'u lallaaluu ni dandeenya jechuufiin viidiyoo hojjechuuf dhufe jidduutti financial management chapter tokkoffaa haga sadaffaa hojjennee turre moroof chapter sadaffaa gaafilee calculation sanaa fi chapter 2 terminology tokko exit exam irraa pirta waan ta'eef isa sana akka laaltanii fi bond and stock valuation kan jedhu chapter 4 dubbisaa isinis yeroo baay'ee gaafin takka dhufuu danda'a waan ta'eef laala. Garuu more of time value of money sirriitti ilaaluun formulaawwan sanniin qabachuun akkasumas terminology gara duubaa jiran liquidity ratio activity ratio leverage ratio kan jedhan sanniin lallaaluu fi general concept of financial management kan jedhu yoo laaltaniin gaajachuufiin jidduutti immoo koorsii MIS or management information system kan jedhu kana hojjechuuf yaadee irraa jidduutti seene jechuudha. Therefore, introduction is lallaarra management information system maal jechuudha wantoonni inni komponentoonni inni jalatti qabu immoo maal faadha kan jedhu kan ilaallu ta'a. Maaliif gaafin lama yookaan sadii exit exam irratti appearta waan ta'eef hojjechuu barbaade. So, in the world we live in today, information has become one of the most important factors that could make difference in the business individual. Being a determinant factor for a business success and the failure in the 21st century, also known as information age jedha. Egaa akkuma beektan amma addunyaan nuti itti jiraachaa jirru kuni addunyaa information yookaan immoo jaarraa 21ffaarra almost information age bara information jedhamuudhaan beekama. Maaliif information is the blood of an organization. Information is more than gold jechaa jirra waan ta'eef. Wantoonni hedduun ka'umsi isaanii informationidha waan ta'eef jaarraa ammatti jiraachaa jirru kana keessatti informationiin gahee guddaa akka taphatu nutti himaa jira jechuudha. So when it comes to the definition of the terms that make up management information system, there is a management, there is an information, there is system. Egaa koorsiin kun jechi management information system jedhu jechoota sadiin kana walitti hammatee jira. Management information fi system. Management jechuun it is an art of getting things done through and with the people in formally organized groups. The basic function performed by the manager in an organization are planning, staffing, organizing and directing. Isaan kunniin the 5 principal function of management dha. Management jechuun generally it is an art ta'uu danda'a, it is a science ta'uu danda'a, but it is the things or getting a things done through and within the people which is formally in organized group. Egaa management gaafa jennu artii wanti tokko hojjetamee argamuudha. Maal jechuudha wanti tokko hojjetamee yookaan immoo objectivii tokko achieve goonee argamuudha. Maaliin gaafa jennu in organized formal groupidhaan eenyuudhaan namootaatiin jechuudha. So egaa managerri immoo maal godhaa the 5 management function kana apply gochuudhaan hojiin sun akka seeraan hojjetamu taasisa jechuudha. When you come to information, it is the data that is processed and is presented in the form which assists the decision maker. Yeah, it is data, processed data jechuudha information jechuun, and that information can use for assisting decision maker. And the system is defined as a set of elements which are joined together to achieve common objective. The elements are interrelated and interdependent. The system gaafa jennu set of interrelated and interdependent component which perform a single function jenna. Wantoonni componentonni interrelated ta'e yookaan immoo interdependent ta'an gaafa bakka tokko dhufanii functionii tokko perform godhan system jenna. Therefore, management information system is applying the management principle so as to get a sufficient data which is processed to make an information in a systematic manner jechuudha. In a systematic manner jennee define gochuu ni dandeenya jechuudha. So, MIS are an integrated of set of components comprised of hardware, software, procedure, users, communication network for collecting, storing, processing and communicating information that allow the manager to make a decision successful
operation of a business. Egaa business tokko keessatti managerri tokko business sana successfully operate gochuudhaaf successfully objective isaa achieve gochuudhaaf maal gochuu qaba jechuudha. A set of information sana maal gochuu qaba, integrate gochuu danda'u qaba jechuudha. Maal gochuudhaaf, data sana process gochuudhaaf, interpret gochuudhaaf, communicate gochuudhaaf jechuudha. Kanaaf fayyada management information system. So MIS have the goal of delivering information, the providing flexible and the speedy access of information to manager at different level. Ega information is the blood of an organization yoo jenne, information sun immoo yeroo barbaadame sana keessatti hin argamu taanaan information sun faayidaa dhaba jechuudha. Kanaaf information nuti barbaannu yeroo barbaannu keessatti akka argamu management information system kun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. So what is an information system? An information system IS can be defined as an organized combination of people or hardware or software, communication network, data resources, policies, and the procedure that stores, retrieves, transforms, disseminates information in the organization. Yeah. Information tokko keessatti information maal organization tokko keessatti information tokko maal ta'uu qaba, store ta'uu qaba, retrieve ta'uu qaba, transform ta'uu qaba. Sana qofa osoo hin taane disseminate ta'uu qaba jechuudha to the stakeholder so as to perform a single function or activity which is used for the achievement of organizational goal. So people rely on a modern information system to communicate with the another using a physical device. Ega hardware in jira, ega system gaafa jennu ronda hardware and software in jiraachuu qaba. And the information processing instruction or procedure so-called software, communication channel, network in immoo jiraachuu qaba. Sanbooda immoo store data or data resource in jiraachuu qaba jechuudha. Egaa system gaafa jennu komponentoota kanneen of keessaa qaba jechuudha. Hardware, software, communication network akkasumas data resource qabaachuu qabna. Data hin qabnu taanaan no information at all. So an information system can be defined as technically as a set of interrelated components that collect or retrieve, process, store and distribute information to support the decision making and control an organization. Kanaaf technically interrelated components that collect gochuu qofa osoo hin taane retrieve gochuudhaan data argame sana immoo process erga goonee booda information barbaannuuf organization sanaaf decision barbaannu kan murtoo barbaannu sana decide gochuudhaaf nu dandeessisa jechuudha information kun. So the component of information system is an information system depend on the resource of people, end users and the IT specialists or IS specialist, hardware, machine and the media, software, program, the procedure, data and the knowledge base, network, communication media and the network support to perform inputs, processing, outputs, storage, control activity that transform data resource into information. Again, component of information system gaafa jennu yeroo hundaa software in jiraachuu qaba, hardware in jiraachuu qaba, software fi hardware in jiraachuu qofa osoo hin taane communication channel or communication media in jiraachuu qaba or network, data akkasumas knowledge base in jiraachuu qaba kanneen akka IT or IS specialist in jiraachuu qabu. Saannan sunniin yoo jiraatan data kennine data sanaas input itti fayyadamuudhaan process keessa darbuun output barbaannu sana argachuu dandeenya, output sana store gochuu dandeenya yookaan immediate decision dhaaf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Therefore this is a component of information system. Inni biraa information technology dha. Information technology or IT is a set of hardware, software, database and a network and are used to build information system, making system, inventory control, payroll processing system. Iyyan abban tokko payroll process gochuudhaaf information system or information technology fayyadama. Inventory isaa manage gochuudhaaf, control gochuudhaaf what you call information technology kana fayyadama jechuudha. So why information system jaa? Maalif? We are in the midst of swiftly moving river of technology and a business innovation that is transforming the global business landscape. Egaa amma jaarraa iddoo tokkoffaa bara information yookaan technology akka qilleensa yookaan immoo akka malee saffisaa jiru keessa jirra jechuudha. Yeroo yeroon technology update ta'aa jira. Kanaaf technology update ta'aa jiru kana keessatti nutis transform taane waan isarraa argachuu qabnu wada fudhanneen fayyadamnu taanaani
almost magaalaa keessa bahaa deemna jechuudha. Outdate ta'aa deemna jechuudha. So an entirely new internet business culture is emerging with profound application for conducting a business jedha jechuudha. So business keenya conduct gochuu, business keenya easily run gochuudhaaf biyya tokko keessatti competent ta'uudhaaf technology yookaan information system wajjin nutis maal ta'uu qabna, update ta'aa deemuu qabna jechuudha. So this information technology and information system are revolutionizing the operation of the firms, industries, market. So the main objective of this course is to describe the nature of this transformation and to help you as a future manager take advantage of an emerging opportunity. Kanaaf kaayyoon koorsii kana inni guddaan taatee kana barsiisuudhaaf jechuudha. Akkamitti addunyaan yeroo yeroodhaan jijjiiramaa akka deemaa jirtu baruuf gara fuulduraa addunyaan tuni opportunity garagaraa nutti fiduu danda'a sababa teknooloojiin opportunity nu fiduu kan ammoo advantage kan isaa irraa fudhachuudhaaf yookaan fayyadamuudhaaf koorsii kana barachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif almost amma mobaayilii keenya qofa irratti wantoota hedduu hojjechuu danda'a jirra manuma keenya teenyee jechuudha. Kanaaf inni kun the product of technology dha waan ta'eef technology kana akkamitti adopt goonee fayyadamuu dandeenya kan jedhu beekuudhaaf management information system kan jedhu koorsii kana baruun baay'ee gaariidha jechuudha. Inni biraa transaction processing system. Transaction processing system gaafa jennu are the basic business system that serves as operational level of an organization. And a transaction processing system is a computerized system that perform and record the daily routine transaction necessary for conducting the business jedha. Egaa guyyaa guyyaan activity garagaraatu taasifama, especially at the lower level or operational level irratti activity wan hedduutu jira. Activity wan sanniin summarize gochuudhaan to the top level or the middle level manager all reports dhiyeessuudhaafi this transaction processing system kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf sale order, hotel reservation system, payrolls, employee record keeping and shipping system isaan kanneen guyyaa guyyaan wantoota record ta'uu danda'anidha yookaan galmaa'uu qabanidha jechuudha. Isaan kanneen record gochuudhaaf this transaction processing system kana fayyadamna jechuudha. Inni biraa management information system injilaa management information system MIS serve as a management level of an organization providing managers with a report and often online access to organizational current performance and historical record. So management information system gaafa jennu more of can be used for middle level as well as top level management jechuudha. So maal jechuudha management level of the organization providing manager with report. Kanaaf lower level middle level manager top level manager idhaaf management information system kana fayyadameeti kan inni report dhiyeessuu danda'u. Typically, so MIS primarily serves the function of planning, controlling, decision making at the management level. Generally, they depend on the underlying transaction processing system for their data. So, management information system mainly used at the middle level of management. Decision support system DISS gaafa jennu also serves to management level of an organization and helps a manager make decisions that are unique, rapidly changing and not easily specified in advance. So they address say problems where the procedure for arriving at a solution may not be fully predefined in advance. Amma guyyaa unexpected problem can appear organization tokko keessatti. Kanaaf isaanan san respond gochuudhaaf decision ni uumama jechuudha. Kanaaf decision sana top level manager especially decide gochuudhaaf DISS or decision support system kana fayyadamuudhaan murtoo kenna jechuudha. So DISS also uses internal information from TBS and MIS. They often bring the information from external sources such as current stock price, product price of the competitors. Clearly, by defining DISS have more analytical power than the other system. Malik top level manager to fayyadamu waan ta'eef that's why it is more analytical power than the other kan jedhu. And they use a variety of models to analyze data, or they may condense large amount of data in the form in which they can be analyzed by decision maker jedha. Kanaaf large data kan ta'e bifa condense ta'een bifa decision kennuudhaaf tolutti dhiyeessuudhaaf kan fayyadu decision support system kan jennu. Egaa top level management yeroo hin qaba waan ta'eef more condensed
data ta'e barbaadu waan ta'eef DSS fayyadamu. So DSS are designed so that the user can work with them directly. This system explicitly include user-friendly software jedha. Yeah, software in fayyadamu user-friendly ta'uu qaba, salphaa ta'uu qaba, complex ta'uu hin qabu jechuudha. The DSS are interactive. The user can change assumption, ask new question, and include new data dha. So more of user-friendly ta'e taanaan interactive ta'a jechuudha. Kana jechuun assumption change gochuu, question gaafachuu, data garagaraa include gochuu fa'a nu dandeessisuu danda'a. Therefore, decision support system is the one that can be used by top level managers so as to produce a decision jechuudha. So DSS warroonni fayyadaman top level management ta'edha jechuudha. Executive information system inni kunis senior manager top level tu fayyadama. So senior manager use executive support system to help them to make decision. So SS serves the strategic level of an organization. So at strategic level, SS can be used. They address non-routine decision requiring judgment, evaluation, and the insight because there is no agreed procedure for arriving at the solution. Kanaf at the top level, at executive level, strategic problem gaafa happen ta'u executive information system kana fayyadamuudhaan manageroonni murtoo kennu jechuudha. Yeroo sana garuu they may use judgment, evaluation, insight because of their agreed, there is no agreed procedure for arriving solution. So ACs are designed to incorporate data about external events such as law, new tax law, or competitors, but also draw summarized information from internal MIS and DSS. They filter, compress, track critical data, displaying the data of the greatest importance to the senior manager. Senior manager, top level manager can use executive information system so as to support their decision jetanii qabachuu ni dandeessu. Inni bira expert system is kan jedhamudha. So knowledge based system that provide expert advice and act as expert consultant to users jedha. Example, credit application advisors, process monitors, diagnostic maintenance. They were facilitated through the breakthrough that occur in the development and application of artificial intelligence technique to business information system jedha. So expert system gaafa jennu inni kun knowledge based system dha. Yeroo baay'ee expert advice barbaada yookaan kennuuf fayyada aktaasi expert consultant to users jedha. Naaf isaan consult gochuudhaaf yeroo baay'ee fayyadamna. Kuni fakkeenyaaf credit application advisors, process monitors, diagnostic maintenance system gaafa jedhu more of they can be used for expert system. So they were facilitated through the breakthrough that can occurred in the development and application of artificial intelligence technique by the business information. Even the application of artificial intelligence in the given business sector. Therefore, expert system is also very important. In contemporary approach to MIS. These are the views of scholars in different areas of study. The views are the reflection of scholars on how they understand the function, the application of information system. Contemporary approaches generally view of scholarly. Why information system can so multiple perspective on information system show that the study of information system is a multidisciplinary field. No single theory or perspective is dominant, and as the below figure illustrates the major discipline that contributes problems, issues, solution in the information system. Multiple perspective. There is multidisciplinary field information system. A single theory dominates gochuu yookaan completely isatu sirriidhaanne fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf interdisciplinary or multidisciplinary field waan ta'eef issue garaagaraa, problemii garaagaraa solutionii kennuudhaaf information system fayyadamna. So in general, the field can be divided into technical and behavioral approaches. Information system are socio-technical system. So in general, MIS approach or contemporary approach of MIS can be either technical or behavioral approach to karaa itti dandeenyutu jira jechuudha. So the study of information system deal with issue and insight contributed from technical and behavioral discipline. Technical gaafa jennu the technical approach to information system emphasize mathematical based model ifa fayyadama.
The discipline that contribute to the technical approach are computer science, management science, operational science. Kanin fayyadamna. So computer science is concerned with establishing a theory of computability, method of computation, method of efficient data storage and access. The management science emphasize the development of model for decision making and management practice. The organization research focuses on mathematical technique for optimizing selected parameters of organization such as transportation, inventory control, transaction process jedha. So generally technical approach gaafa jennu more of mathematical based model fayyadamu jechuudha. Mathematical based model gaafa jennu technical approach are computer science fa management science or operational research or OR. Isaanan keessatti mathematical model jira, geometric model. So isaanan sanniin fayyadamuudhaan we can retrieve or analyze our data. Can retrieve or analyze our data. In the lamaffa behavioral approach, so an important part of information system field is concerned with behavioral issue that arise in the development and the long-term maintenance of information system. So behavioral, more of can be focused on behavioral issue. The such issues such as strategic business integration, design, implementation, utilization, management cannot be explored usefully with the model used in technical approach. The other behavioral discipline contribute important concepts and the methods. For instance, sociologists study information system with an eye toward how group and an organization shape the development of system and also how system affect individual, group, and organization level. Kan jedhu kana kanutti immoo behavioral approach kan jennu ni dha. Behavioral approach in collaboration with sociologists. More of sociologists deals about organizational shape, developmental systems, how system affect individual and the group behavior kan jedhu analyze gochuudhaaf nu fayyada jechuudha gaafa behavioral approach jennu. Inni biraa psychologist dha. So psychologists study information system with an interest in how yeah, when you say psychologist, as you know, psychologist more of study the information system with an interest in human decision makers perceive and use formal information. Kanaf psychologists they can use this information system. Never economists study information system with an interest in what impact systems have on control and the cost structure with the firm within the market can be could have still there information system or management information system fayyadamu. Behavioral approach does not ignore technology. Behavioral gaafa jennu more of technology waan of keessatti nammanni fakkaata malee technology ignore hin godhu. Maaliif information system technology is often simultaneous general for behavioral problem or issue. But the focus of this approach is generally not on technical solution. Instead, concentrate on change in attitude, management, organizational policies and behavior. Kan jedhu kanneen of keessatti hammataa jechuudha gaafa nuti application of or scope of MIS gaafa jennu. Even there is a socio-technical system are there. So study of management information system arose in 1970s to focus on the use of computer-based information system in a business firm and the government. Yeroo amma dhaabbanni hedduun baay'een isaanii hojiin isaanii almost computerized ta'aa jira jechuudha. Kanaaf management information system data kana handle gochuudhaaf waan barbaadan adeemsisuudhaaf computer-based information system kana fayyadamuun dirqama jechuudha. So MIS combine the work of computer science, management science, operational research with practical orientation toward developing system to real problem and managing information technology resources. So it also concerned with behavioral issues surrounding the development, use, impact of information system, which are typically discussed in the field of sociology, economics and psychology. How management information system can be interrelated with different discipline kan jedhu nutti himaa jira jechuudha. Sociology wajjin, psychology wajjin, economics wajjin maa inni hariiroon isaa kan jedhu karaa adda addaatiin nutti himaa jira jechuudha. So the evolution, the characteristics of information age gaafa jennu egaa inni jalqaba akkuma beektan agricultural age kan jennudha. The period up to 1800s when the majority of the workers were farmers who lives revolved around the agriculture is known as
agricultural age jennaan jechuudha. So agricultural agein kuni almost aga bara 18 duwwaa kan jirudha yeroo baay'ee hojjettoonni baay'een qotee bultoota jechuudha. Yookaan immoo haalli jireenya isaanii qonna irratti kan bu'uureeffamedha jechuudha. Industrial period gaafa jennu bara 18 duwwaa aga 1957 kan jirudha. Kana jechuun when the process were simplified through mechanization and automation. Yeroo even agriculture by itself gara mechanization erga seenee booda gara automation erga seenee booda jechuudha. Information age kan jennu the period begin in 1957 in which the majority of the workers are involved in creation, distribution and application of information. So bara information age jenna jechuudha. Almost bara 1957 booda kan jiru. Knowledge workers involved in the creation, distribution and application of information jedha. So the one that can mainly used for distribution and the creation of information is so called knowledge workers jennaan jechuudha. Karaa kanaanis hubachuun ni danda'ama. So what is the characteristics of information age jedha. So the information age is characterized by having information society in which more people work at handling information than agriculture and manufacturing combined. Gamma information age gaafa jennu more of most society have an informative regarding anything jechuu dandeenya. Society then yeroo baay'ee hojii isaanii karaa teknooloojiitiin karaa informationiitiin deeggaramuudhaan hojjetu. So business also depend on information technology to get their work done jedha. Egaa businessinis information technology wajjin hariiroo cimaa qaba. So in the information age, success in the business is largely determined by effectiveness ways which information technology is used. The information age was promoted as a result of rapid growth in information, the communication technology in the 20th century era. And the core driver of information age kan jennu data, information, business intelligence, knowledge kan jennu kanniitu driver of information age dha. Data raw fact dha ko beektan, it is uncooked information jechuun that is data. So data is raw fact that describes the characteristics of an event or object. Information means a data that can be converted or so-called the process data in the meaningful and the useful context that is so-called information. But information is a most processed data in a meaningful way. When it comes to business intelligence, information collected from multiple sources such as suppliers, customers, competitors, partners, industries that analyze pattern, trends, relationship for strategic decision making. That is so-called business intelligence. Kana business intelligence gaafa jennu yeroo hunda business information karaa adda addaatiin collect gochuudhaan isa sana analyze gochuudhaan as a numerical advantage fayyadamuudha over that of competitors. Knowledge gaafa jennu skill, experience, expertise, good ways, information, the intelligence that create a person intellectual resource jedha. So knowledge gaafa jennu is more of a skill and experience or expertise kanniin of keessatti hammata jechuudha. Egaa boqonnaan tokkoffaan that is introduction party dha waan ta'eef isa kana fakkaata. Partii lammaffaatiin chapter 2 foundation concept in MIS kan jedhu qabannee kan dhufnu ta'a. Jalaan daddafnee aga exitiin skill guyyaan ga'u kan hojjennu ta'a jechuudha. Har'aaf nugaa partii lammaffaatiin wal argina. Chaanalicha subscribe, video immoo like gochuu akkasumas barattoota biraatiifis share gochuun akka isaan bira qaqqabus taasisuu hin dagatinaa jennaa. Viidiyoo biraatiin ammoo arginu bakka jirtanitti nagaatti.